arfin rakkoo guddaa isa mudate karaa haadha manaa isaa haati manaa isaa manaa baatee namoota hedduudha wal agartee ani baluulee si jaaladha tullee arfin nama sammuun isaa bal'aadha umriin isaa xiqqaadha ullee garuu sammuun isaa bal'aa akka ta'etti an akkanatti fakkaatutti nama dargaggeessa fuudhee ilmoo lama argatu otoo hin taane sila sadarkaa akkanatti mucaachi akka ani ilaalutti dargaggeessa hojii isaatirratti yeroo dabarfatudha garuu muucimni isaa baay'ee kan namatti tolu yeroo kanatti fuudhee bultii ijaarratee bultii sanirra ilmaan erga fuudhee ilmaan lama godhatee ijoollee gara biyya isaa erga galfatee deebi'ee rakkoo cimaatu isa mudate rakkoon hamma ana ulfaatu ni ulfaata kamataa kootitti yookiin akka namoota yaadanitti ni ulfaata haalli rakkoon isaa silaa dubartiin abbaa manaa akkanaa odoo argattee wantoonni isiin gootu gaafa inni deebi'u wantoota sammuu isaa gammachiisan garuu isheen immoo wantoota sammuu isaa hadoochan hojjette. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenya warreen maatii keenya Muna Tube warri subscribe gootanii like gootanii share gootanii yoo nangeettan hedduutu akka galatooma baay'ee ulfaadha isin jechuu barbaada. Gaasmaanii wanti isin jechuu barbaadu namoonni ammallee dabalataan subscribe like share godha please namoonni channel kanaaf haaraa taatanii yeroo baay'ee nu dubbadhu kanaaf jechuudha hordoftoota kabajamtoota keenya arfeetu rakkoon hamma dhagaan hin ulfaanne isa qaqqabullee garuu wanta san salphamatti hiike baay'ee garaan nyaate baay'ee akka namni gaarii ta'e immoo hubadhe otoo si taate dhiirota jechuudha otoo si taate yookiin immoo otoo abbaan manaa kee otoo isin hin mari'atin fuudhee dubartiin takka ta'aa balleessitu jira dhiirri tokkollee dubartiin takka keessattuu dubartiin nikaa qabdu takka gaaf dhiira biraa bira deemtee ani sin jaaladhu isa jaaladhetti dhiirri dubartii sannas namicha sannas beebaaf isii otoo hin taane isinis beebaasee qeetti isinis beebaasee isinis beebaasa akka dhiiratti garuu arfiin hoo maal hojjetee gochuma san hundaa bal'isee dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha maal godhan hin qabbaneessa maal qabbaneessa dubbiin sun taree dubartiin ishiin kun dogongortee ka jedhu ammas qabbanaay ammas kabajan ammas ulfaadhu hubannoo isii yaadde dubartiidha isin ni dogongortii isiitu gaafatamu waan tokko balleessite isiitu gaafatama isa otoo hin taane yeroo ammaa kanatti waan bira hin jirreef waan ilmaan isaa galfatuu deemeef karaa kanaa yoo mucaan kun galee ka deebi'e kana wallaahi waan ulfaatu bishaan kanarra deemee dhufe eenyuuf deebi'ee dhufe ilmaan isaa san gattee dhufuu manni didee achitti gatee maaliif deebi'ee waliin xaarannee ilmaan teenya guddifadhaadhaaf deebi'e haati manaa isaa immoo dogongortee waan biraa keessa dhimma biraa keessa galcheeti. Okay asitti yoo waliin ilaalle nuti dubartiin sirriidhaan dogongorra gaaf inni galu isiin dhiiroon tokko si ilaalaan odoo arfee nama jabaa ta'uu baate ishee ilmaan wajji galcha isiin hin deemin jedhee isiif asitti hambisee ofii galee deebi'e waan nama ajaa'ibu akka inni sammuun isaa bal'attu akka inni gaarii namaa ta'e akka harki isaa kun harka qulqulluu kanas akkuma turaatti qulqulluu jira ammallee mucaan nana du'aa isii godhaamin jedhe hin qoosin rabbiin harka keessaa qulqulleessu sammuu kee dabalataan rabbiin si haa kennu ulfaadhu. Taf jettee isii san hin dhoofne taf jettee isii san rakkoo irraan hin geenne waan isii jaalattuuf waan isii kabajuuf fuutee ofitti deebite kabajame abbo dhiirri akkana kuno ila akkatti jireenya ofii dibittineessoo otoo hin taane jireenya ofii jireenya san otoo laalanii otoo hubatanii ilaalanii baay'ee natti tola dhugaa rabbii dubbachuuf heddumatti itti gammada isheen kunillee dogongora isii kana gaafa ooltee bulte hammam dubartiin qilleensa seeniif qilleensa seenne garaagarummaa qabdi isheen kun amma qilleensa guddaa funaytee jirti odoo ila mana arabaa teetti ani sitti hin deebi'u aarfee jettee yaa bareeda isiiti maaliif dhiira biraa bira dhaqanii dhiira biraatti bira dhaqanii viidiyoo waraabuun fokkataadha maatii aadama kam keessattuu aadaa kam keessattuu dhiira tokko bira dhayitee otoo dhiirsa qabdu akkasitti fokkata ila mana arabaatti dogongorra qabna laala asitti akkasiin dogongorte silaa mucaa kana jaalattu silaa mucaan kun ishee argan taane maal jechuu qabdi
silaa akkasichuu qabdi. Akka ishiin jettu mana arabaa teettee dalagattee ani ati naan taane arfee ani sin jaaladhu jechuu ni dandeetti. Gaafsa wanni hunduu sirnaan laallatama. Nuti asitti dogongora qabna. Hubannaa dhabuu fi yaaduu dhabuutu nama biraa bira dhaqee sangoosisa. Okay, asitti walitti dhufu. Balaa guddaa mucaan kun qabbaneessa. Balaa xiqqaan hin ka'u silaa jechuudha. Isin galee balaa xiqqaan hin ka'u. Garuu immoo ka dubbii kana qabbaneessa abbaa warraa isheeti jechuudha. Fiiruuzan immoo tuyyuu utoo dubbachuu baatte hanga wanni murtaa'amutti ati butii keetitti deebi'uuf abbaa manaa kee dhiifama gaafattee abbaa manaa kee araarfattee balleessaa kee beektee abbaa manaa kiyyaa dogongora kiyyaa hin dogongorra. Wallaahi nuti dubartiin hin dogongorra. Nuti dubartiin hanga dogongorra hundum dogongorra lafa kanarratti. Jittee abbaa manaa kee kana deeffatuun dirqama keetii obboleettii tiyya. Yeroo dura dogongorti taree yeroo amma mootuyyuu hiikuu dandeetta. Dubbii taree dhiiftee ufuun dura keetiif, kaayoo keetiif, bultii keetiif, jireenya keetiif waa hundumaayyuu sirreeffatuu dandeetta. Karaa salphaatti jechuudha. Deeffatuu dandeetta. Mucaan kun daa'ima nama jireenya sii ta'u atillee ganaadha. Jireenya kee fuulduraatti oofachuuf mana arabaa dalagattee ilmaan ta'e guddifachuu dandeetta. Nikaa isaaf irraa qabda. Ka darbee jira. Isin jechuu barbaade kanarratti wanni tokko jidduu kanatti na dhibe keessaa mucaan hiriyaa isaanii ta'ee dubbii jaarsummaa seenee isii dhaqee laala jedhee ka'ee akka dhiirri kun saree taate. Dhiirri tokko bira sarema. Ka'ee maal si fakkaate? Ishee dhassi fuudhayyuu jedha. Anu jaalladhe jedha. Asiin aarfedhaan saahiba. Hiriya jaarsummaa dhaqe. Asiin immoo isheedhaan si gaafa ishee bira ga'e immoo ishee anuyyuu jaalladhaa jedhee dubbii kaasee viidiyoo gadhise. Billaalee akkumatti yaaddan. Akkumatti erga isaa wajji jaarsummaa seentee dhayite silaa isin akka daa'imummaan itti jirtu kanallee si jaalladha. Billaa aleekka buleetti tiya. Ati dubartii kophaa jirtuu miti bara dubartii abbaa manaa qabdu dubartiin kana qabdu. Gaafa wandalaattee nama 10 ishee jaalattuu hin dandeetta. Haasofsiiftee dhiisuu dandeetta mirga keeti. Qilleensaan. Garuu qayyamanii kun haasofsiistee dhiisuu dandeetta. Gaafa wandalaattee nama abbaa fedhetti bilbilee halluu jedheen kun beekaa qafoodha bilbilaa miti. Abbaa fedhe haasofsiisee dhiisuu nan danda'a. Maaliif? Qilleensa hoo ta'eef si jaaladha jedhee nama sun maal akka ba'u haasofsiistee dhiisuu dandeetta. Garuu waa faayidaan qabu mataa si dhukkuba. Garuu immoo isheen immoo dogongora isiin qabdu otoo nama biraa qabdu abbaa manaa qabdu akkas dalaguun ishii dogongora san beeytee amma jireenya fuulduraa keetii akka jiraattu abdii sirraa qabna. Kanaaf viidiyoo kennaa asumatti dhaabuu barbaannaa maaliif nuti dogongora shamarranii dogongortii yoo mana uuma dhiira tokkoof imimmaan booyaa oola dhiira tokkoof baqaan jiraa miti. Akkasiin jechuu barbaadu. Yoo balleessa dhiifama naa godhaa isin jecha akkasii uummata kiyyaa uummata qashtii uummata jaalatamaa uummata kabajamaa baay'ee isin jaaladhaa baay'ee isin kabajaa viidiyoo kennaa namoonni haaraa taatan akka maatii taatan abdii isinirraa qabna. Kanaaf amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye uummata.